durbummaa qaba jennaan haadha manaasaa seem. Suuraan bilbila keessaniitiin kaastan qulqullina gaarii kan hin qabne yoo ta'e namoota miiliyoona 100 oliitiin daawunlood ta'amee fayyadamaa kan jiru appilikeeshinii ajaa'ibaa bilbilli amma qabdan suuraa ajaa'ibaa iPhone 17 qixxee isiniif kaasisuu danda'u liinkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira. Liinkii kana tuquun appilikeeshinii kana daawunlood godhaa itti fayyadamaa. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee jiituu magariituu Oromiyaa keessatti barnoota koo kutaa 1 hanga 12tti harka namaa laaleen fuula namaa dura dhaabbachaa argachaa dhabaa beela'aa nyaachaa mana nama hedduu akka namaatti otoo hin taane akka bineensaatti ilaalamee mana tokko gara biraatti darbatamaa isheen hattuudha mana keessan hin galchina ijoollee keessan akkana gooti abbaa warraa keefuu ni sodaachisti otoon jedhamuutiin barnoota haga kutaa 12tti baradhee xumuree haati koo ana tokkitti intala dubaraa deessee sanaan ala hin arganne abbaan koo waggaa 9 qofa ishee waliin erga jiraatee booda daa'ima naaf da'uu didde jechuun haadha manaa gara biraa fuudhee haadha manaa gara biraarraa ijoollee 3 erga argatee booda lubbuunsaa addunyaa kanarraatii darbe abbaan koo jalqaba irratti tokkitti intala dubaraa anan argatus haa ta'uutii garuu durba waan hin ta'eef qofa anatti gammadoo hin turre anattis haadha koottis gammadoo miti ofii kan ittiin of jiraachisu lafa maatii isaa qoteeti waa'ee gaa'ela isaa kanaatiif shakkii waan qabuuf qooddatee kan mataa isaa godhachuun barbaanne erga gaa'ela lammataa godhatee garuu lafa qooddatee gahee mataa isaa ni qaba ture obboloonni koo haadha manaa gara biraarraatii inni godhate erga abbaan isaanii irraa boqotee illee haadha isaanii jalaatii hin baane sababiin isaa immoo lafti gahaan abbaa keenya irraatii dhaalan ni jira ture innis yeroo boqochuuf dhukkubsateetti qabeenya koo ijoollee kana sadaniif qofa jechuun mallatteessee irraatii boqotee mirga abbaadha mitiire haati isaanii immoo cirumaa anaanis ta'e haadha koo ofitti iyyuu hin buttu maarreegaa haati koo harka qalleettiin ana waliin rakkachuu qarshii tokko qarshii lamaan kobbee daftara naaf bituun yeroo isheetti ulfaatu umrii koo waggaa 12 irraa kaasee mana namaa galeen akka hojjechaa baradhu kanneen mana isaaniitti na fudhatan na barsiisaa akka na hojjechiifatan walii galtee hojjechaa yerootiin immoo ishee dubbisaa gaaf immoo deemeen bira bulaa wanta hafaan arge hatees ta'e maatiin bira hojjedhu eeyyamsiiseen haadha koo fuudhee galaa jireenyan jalqabe haati koo kanumatti jiraattu iyyuu araqee namoota gurguran irraa fuutee ofii gurguruun bu'aa xiqqoo argattuun baaqelaasaa ta'u boqqolloo bituun mar'ummaan ishee jiifatti kunisiif hin ta'u sitti ulfaata umrii malee siquu carsa otuma dargaggeessi tokko dhufeellee danda'een irraa si qabachuu hin danda'u jetteeti mana namaa nagaltee yeroo hunda yeroo isheettiin deebi'ee ishee dubbisutti na gorsiti adaraa kee yaa mucaa koo anaaf miti mataa keef abdii kanatti qabdu mataa kee duubaadhaa of eeggadhu barnoota kee sirriitti baradhu manni ati hojjettu barnootaaf siin ta'ani yoo ta'e hafi addaan kuti siin jedhu yoo ta'e natti nama barbaadu baay'eetu jira bakka barbaadde filattee galtaa jechuun kanuma gochuu dandeessuun yeroo hunda na jajjabeesti anis amala kootiif immoo waa dubbatachuu garaa kootiin hiikkachuu hin beeku manan gale danda'ee man hojjedhaa hanga maatiin suni sinuffine naan jedhanii mana sanaatii na baasanitti ani naaf hin taane jedheen haadha kootti meen mana tokko gara mana biraatti darbeen hin beeku dabareen barnoota koo ganamadha yoo ta'e halkan barii sa'a 11 yookiin immoo 10 walakkaatti ka'een nyaata buddeena mana qulqulleessuu uffata miicuu ofirraa xumureen yookiin immoo fixeen gara mana barnoota koottiin imala taasisa dabareen koo immoo galgala yoo ta'e ganamumaan seeraan sa'a 12tti ka'een wanta narraa eegamu hojjedheen kan gammadan yoo ta'e maatii sana gammateen kan immoo natti hin gammadani ta'e immoo akkuma isaatti dhiiseen barnoota koo irratti qofa xiyyeeffadheen gara mana barnootaa deema mana hedduu manan gale keessatti qayyabachuuf halkan yeroo hirriba kootiin ka'u keessumaa kutaa 9 kutaa 10 yeroon baradhu maatiin ani bira hojjedhu akkan halkan qayyabadhuudhaaf naaf hin eeyyamanii ifaan lakkaa guyyaa dhiistee halkan kaateeti akka bineensaa nurratti dubbistaa naan jedhu guyyaa hojii fi mana barnootaa dhoola yeroon dabalataan hin qayyabadhu guutummaa guutuutti hin qabu kutaa 10ffaallee
malee nan darba jedheen abdiin godhan. Haa ta'uutii garuu kannaaf ilaalaa yookiin immoo lakkaa'aa imimmaan koo garaa koo keessatti hin boo'u kadhannaa haadha koo kannaaf ilaalaa ture rabbi guddaadha waan na ta'eef kutaa 10ffaa qabxii 3.2 fideen gara kutaa 11tti darba. Kuni gammachuu qofa otoo hin taane milkaa'inadha. Haadha koottiin deemeen jalqabaa ritiisee akkan darbe isheetti hime. Haati koo kutaa tokkorraa gara kutaa biraatti darbuun koo akka inni ishee gammachiisu isinitti himuu hin danda'u. Akkuma carraan koo badee carraan kees badee bakka hin taanetti akka atiin kufneen barbaada jette yeroo hunda na gorsiti. Yeroon kutaa 10ffaa baradhu maatiin ani bira hojjedhu intalli isaanii akkuma koo kutaa 10 qoramti ture. Isheen qabxii gadaanaa fiddee kutaa 10ffaa dhabde. Ani immoo yeroon darbu inaaffaa anarratti godhataniin mana isaaniitii na baasanii. Nama ajaa'iba mitiire rakkoo sakaan yooman dhiise wayya. Kan argamus kan hin argamnes waa hedduutu jira. Hundumaafuu garuu namni mana haadhaaf abbaa isaatii bahee mana ormaa hojjetu gaarummaan qabu. Maqaa gaarii akkam yoo ta'e illee argachuu hin danda'u. Waa hunda rabbumatti kennee guyyaan kun guyyaa tokko ni darbiti jedhee harka isaanii yoo eeggate malee namarraa galata eebba argachuun ulfaataadha. Yoo xiqqaate hangan kutaa 12ffaa xumurutti magaala aanaa keenya keessatti gara mana 10 olii jijjiiree galeera. Maqaa hedduus nan qaba. Hatteetta jedhamees hidhameera. Intala keenya dhiiraaf haasofsiiste jedhamees reebameera. Nyaata guyyaa 3 mana kanaan argattu jedhamees hagabuu koo olee buleera. Adabbii gurguddaa mana namaa keessatti garaa koo keessatti hin bu'a. Boo'een imimmaan koollee ija koorraa gadi hin bu'u. Akka keessi koo gaddu garuu waaqa guddaatu na arga nan danda'a. Kennaa kanammoo kan naaf kenne isa haadha koo qofaatti hambisee daa'ima ana qofa godhee uumeef. Namni kan barbaade yoo na godhe nan danda'a. Dhumarratti kutaa 12ffaa qabxii nana jalaa hafe. Carraan barnoota koo asumatti kan dhaabbate natti fakkaatee ture. Haa ta'uutii garuu akkuma qabxii nana jalaa hafuun baretti gara magaalaa biraatti godaaneen nama mana isaa taa'een yuunivarsiitii mootummaa qarshiidhaan sagantaa galgalaatiin na barsiisuu danda'u barbaaddachuun eegale. Edaa magaala guddaa namni qaaliidha. Guyyaa man deemeen sana dubartii man jalqaban daandii irratti haasofsiise koottu ani nama mana koonaaf eegu ijoollee koonaaf qabu nan barbaada. Baatiidhaan hagamsiif kanfala jette nagaaf. Anis maallaqa tokkoyyuu hin barbaadu. Barnoota koo qofaaf akkanaaf kanfaltaniin fedha. Hangam akka ta'e illee hin beeku. Yeroon jedhuuni kuni baay'ee salphaadha. Koottu jettee na fudhattee deemte. Mana ishee seemisteera tokko baatii 4 ergan taa'ee booda abbaa manaa ishee sodaadheen mana sanaaf. Abbaan manaa ishee kashlabbeedha. Isheen garuu baay'ee nama gaariidha. Kan nama ajaa'ibu. Na gudeeduu fi guyyaa hedduu yaalee rabbitu harka isaa jalaatii na baase. Isa qofaa miti obboleessi isaa mana sana taa'ee baratu guyyaa hedduu dirqiidhaan uffata narratti kuteera. Uffata koo deebisee ho'adheen icciitii koo gadi qabadheen hojjechuuf yaalus dhumarratti garuu waan obboleessi abbaa manaa narratti gochaa jiru haadha manaatti himeen mana biraas haala mijeeffadheen mana sana gadhiisee ba'e. Bakka itti aanee gale immoo haati manaaf abbaa manaa halkaniif guyyaa abidda walitti qabu. Qabeenya qabu. Isheenis innis hojii dhuunfaa kan mataa isaanii qabu. Ijoollee 4 waliin horataniiru. Haa ta'uutii garuu nageenyi gidduu isaanii hin jiru. Ijoolleen isaaniillee akka bineensaa wal nyaatu obbolaan fakkaatani. Kutaa ciisichaa tokko qabu waliin galanii sanarratti immoo darbee haati manaanis abbaa manaanis hojii afuura hamaa keessa jiru. Mana isaanii keessa waaqni hin jiru. Waaqni isaanii maallaqa. Akkanumatti natfaate akkanumatti jiraachuun dadhabe isaan waliin dhumarratti sababa uumeen baatii 3 illee tonutiin mana sanaa baheen mana biraa gale. Otuman jedhu waggaa 4 keessatti magaala kanatti illee gara mana naannoo 8 jijjiiree galeera. Tokko mana galee keessatti qorumsa garaagaraatu na mudachaa ture. Dhumarratti galeen manni nanitti barnoota koollee eebbifame garuu karaa addaa tokkos naa saaqe. Eebbifameen achuma taa'een hojii otoon barbaachaa jiru baankiin ta'e beeksisa hojii baase. Ni beektu mitiiree hojii biyya kanaa dhuunfaadhaan galuun baay'ee ulfaataadha. Dorgomanii qorumsa darbanii darbuun waanuma hin yaadamnedha. Baankiin suni bakka hojii akkuma baasetti distriiktii irraa abbaan manaa inni bira hojjedhu bilbila hojjettootaa ni qaba. Maaloo mucaa kanaatiif bakka naaf barbaadaa jedhee bilbila nama qacaruu gaafate. Ofiillee bilbila bitadheen hin qabun ture. Bilbila xiqqoo tokko bitee natti kennee hodhu nama kanadha. Ani haasofsiisuuf yaaleera. Haa ta'uutii garuu ifa naaf hin taane. Ati immoo dubartiidha. Tarii yoo siif milkaa'eef yeroo achi deemtee qoramtu haasofsiisinaan jedhee naaf gatii tiraanspoortii kanan torbee tokko achitti turu hundumaa naaf kennee haati manaaf abbaa manaan milkaa'inaan jedhe.
jedhanii na gaggeessani. Anis imala koo gara buufata kanaatti nan taasise. Namicha sanaafis kallacha nan bilbile. Amma biizii waan nan ta'eef toora sa'a laaqanaarratti naaf bilbilinaan kanumayyuu abdii naaf kennuu isaatti gammadeen toora sa'a laaqanaatti naannoo biiroo hojjettoonni suni jiran gaafadhee dhaqeen naannicha taa'e. Akka sa'a booddee qormaata qoramna. Maaloo ani nama rakkatee baratedha. Bakka kanaan ga'uun anaaf baay'ee ulfaataa ture. Dabarsuu fi kan hin barbaadu tokkittii haadha koo nan qaba. Qofaashee mana duubaa keessa jiraata. Abbaan kiyya narraa boqoteeraa haala naaf mijeessii jedheen gaafadheeni. Yeroo kanatti inni kan ammatti natti dubbachaa jiru abbuma fedhetu haasa'a. Hin danda'amu jechuu miti. Ni danda'ama. Kuni garuu si barbaachisanan jechuun waraqaa irratti qarshii 50 barreessee natti argisiise. Otuun kana qabaadhee akkamittiin mana namaa galee hojjedha. Qarshii kana ana miti sanyiin kooyyootu walitti qabamanii kana fiduu hin danda'ani. Maaloo na gargaari jedheen kadhadheeni. Yeroo kanatti inni afaan duwwaa fidhaa sa'aatii koo gubdaa lamuu lammataa bilbila kanarratti hin bilbiliin jedhee natti dubbatee bakka sanaa ka'ee deeme. Sa'aatii booddee qormaata kana akka ani hin dabarre dhibbatti nan beeka. Sababiinsaa qayyabadheen hin beeku. Qabxiin koos giddu galeessa ta'us haa ta'uutii garuu dubartii dandeettii qabaattee qorumsa kana darbitu miti ani. Tooftaa gara biraatiin yoo rabbi na gargaare malee hedduu inni beektu yoo ta'e barataniiyyuu miti dookumentii bitanii qacaramanii hojjechaa kan jiran baankiiwwan biyya keenyaa keessaa lakkoofsan qabani. Ani immoo hiyyummaa koorratti otuu naaf mijatee kanan godhee baay'ee na gammachiisa ture. Isa dhama'uuf isa hojjetuuf addunyaan kun hin taatu. Ani immoo dhama'uu dadhabeen yookiin jibbeen dhibaa'een otoo hin taane haalatu naaf hin mijanne. Jireenyatu natti ulfaate. Baradheema fixuun kooyyuu akka gootummaatti natti dhagahama. Guyyaan eebba koo anaaf guyyaa eebba duwwaa miti. Guyyaa addaati. Guyyaatti Waaqayyo na yaadatedha. Sababiinsaa kuni nama hedduuf ta'uu hin danda'u. Otuma maatii qabanillee kutaa 10 kan darbuu dadhaban reyoonni koo hedduun jiru. Otuma haalli mijatee fi dubbisanii hanga dhumaatti dubartoonni darbuu dadhaban lakkoofsan qabani. Narraa galagalee deeme. Anis qorame kutaa qormaataa keessaa dhumee kan ba'an gara sa'a 12 walakkaatti. Eegeen karaan ni ba'u. Baheen faana isaa hordofuu jalqallachaa biiroo galanii ammallee gara daqiiqaa 30 turanii naannoo toora sa'a 1 fudhanii achiitii ba'anii konkolaataa biiroodhaan gara mana isaaniitti yeroo qajeelan maallaqa of harkaa ture kontraata qabadheen duuba isaa haga mana isaatti ni male. Bu'ee konkolaachisaan konkolaataa naannessee gara bakka biraa yeroo inni deemu anis bu'een waa'ee koos dhimeeraa. Dhimmi kun akka inni jabeessee si ilaallatu nan beekaa. Anomaan qabu haa ta'uutii garuu durbadhaa durbummaa nan qaba. Yookiin si fayyada ta'e itti fayyadamii anaanis fayyadi. Haadha koof abdii ta'u filannoo nani qabu kanadha jedheen isatti hime. Maqaa koo na gaafate. Maqaa abbaa koos ni deemi lamuu lammataa sin dhaabbatiin naan jedhee gara mana isaatti male. Anis baajaajiin kontraata qabadhe sana yaabbadheen gara hoteelan qabadheet imala kontaas. Guyyaa 2 keessatti firii qormaataa isin beeksisna wanta nuun jedhaniif anis magaaluma sanan ture. Namni kuni bulee naannoo toora sa'a 6 eessa jirta jedhee natti bilbile. Anis bakkan siree qabadhee jirutti yeroo kanatti inni baajaajii kontraata qabadhuuti bakka kanaatti kottu naan jedhee hoteela keessa galuu daandiirraa maqaa ta'e tokko natti himee lakkoofsa keessa jirullee natti himuun gara isaan deeme. Hojii kiyya qacaramuuf jedheenis isa waliin hin ciise. Sirriitti kabaja nan qaban ture. Dhiiran beeku. Hojii qabachuuf jedheen kaayyoo koo milkeeffadhe isa waliin sa'aatii 6 walakkaatti seeneen sa'aatii 7 walakkaatti ofirraa dhiqadheen ba'e. Innis bilbila kee banaa godhe jedhee deeme. Qormaata keenya laalanii bulanii ganamaan firii baasanii kan barreeffamaa darbeera. Kanaaf gaaffiidha. Isas bulanii af-gaaffii nu gaafatanii dhumarratti bilbillee isinitti himnanuun nu gaggeessani. Anis gara mana kootti deebi'een maatiin biratti hojjedha jechuudha. Bilbila eeggatu jalqabe. Guyyaa 28 booddee akkan hojii kana argadheeru natti hima. Nan gammade lafarru haadha kootiin deemeen gammade dhugaan seen akka isheen taate miira ishee jechaan ibsuu hin danda'u. Maatiin ani bira hojjedhullee akka isaan naaf gammadan isinitti himuu hin danda'u. Hojii koo argadheen koottaa mallatteessaa yeroo nuun jedhan dameen ramadame deemeen hojii jalqabu koo mirkaneessa. Hojiis nan jalqabe. Haa ta'uutii garuu cilaan cilli roq daandii nan jalqabe asirratti nan dhaabbanne. Namni kun sa'aatii barbaadetti bakka barbaadetti ni waamee na waliin haadha manaaf ijoollee 3 qaba. Manallee konkolaataallee ni qaba. Hojii ergan argadheellee siin si dhiisuu hin danda'u. Haadha manaa koollee kabaja isheetiin hin arganne. Ati haadha manaa kooyyuu hinnaaf caaltaa jechuun hanga na qabatee magaalaa keessa deemuun sodaa hanga ofirraatii dhabutti na waliin jalqabe. Hojjettoonni dhaabbata isaas akka inni na waliin jaalala jalqabeeru bira gahanii haati manaansaas dhageessee as achi hin jenne ragaa qabattee mana mursa dhiyeesse. Homaayyuu satti hin fakkaanne. Waraqaa adda bahiinsaa otoo kolfuu mallatteessa. Haa ta'uutii garuu haati manaansaa anarra dachaa 10 baree bilillee fakkaata. Ijoolleen isaallee akkanuma yeroo inni isheerraa adda ba'u maatiin reyoonni isaa ni maraatte moo maaliif gaa'ela kee diigdaa yeroo jedhaniin ishee biratti waggaa amma kana waliin jiraadheen guyyaa tokkollee
hamma dhiiraa ga'ee fi hin beeku. Kaleessa jireenya hedduu qabdi waan na tureef jireenya hedduutiin madaalamaan ture. Har'a garuu akka dhiiraatti dubartiin ilaaltu na dinqisiifattu waan hin argadheeru isheef jedheen gaa'ela kanan barbaadu jechuun ifaaf ifatti erga isheerraa adda bahee booda ana waliin jiraachuu jalqabe. Nan beeka akka inni baay'ee ulfaatu. Haa ta'uutii garuu anis otoon jaallatiin kanatti hin seene. Inni gaa'ela isaarraa adda bahee baatii afur booddee akkuma reef boquu ishee ol qabuu jalqabee fi haati kiyya ni boqa. Homaa gochuu hin danda'u. Hojii rabbii kaayyoon koo ija ishee banuu ture. Dadhabbii tuffatamuu keessumaa immoo mana jiraattu keessaa baasu garuu naaf hin danda'amne. Duutii haadha koo na saame. Tokkittiin intala ishee akkan ani hin jiraanneef yeroon sun anaaf gadda salphaan ture. Namni kun jechuun abbaan manaan koo mana caccabaa haadha koo na waliin taa'ee na gaddisiise. Heeyyama waggaa fudhatee baatii tokkoof torbee lama na bira ture. Irratti iyyuu dabalatee yeroo yerootiin dhufee na ilaalaatu. Anis mana haadha koo baatii lama tureen gara magaalaan hojii argadhe hin deebi'e. Abbaa manaa koo bira jechuun mana haaraa guddaa kireeffatee meeshaa qaqqaalii bibbitee na eege. Otuma jennuu waggaa tokko waggaa lama fin gadda dadhabbii koo keessaas nan ba'e jechuun illee ni ulfaata. Nan jajjabaadha. Rabbii jajjabina naaf kenna. Kanaan abbaan manaan koo daa'ima naaf dahii jedhee na gaafate. Anis hundaafuu yeroo gaarii waggaa lamaan waan waliin dabarse. Toleen jedheen bifa kanaan ulfaa'een waggaa sadaffaarratti mucaa dhiiraa tokkoon godha. Abbaan manaan koo yeroon ani dahee ka'u anatu jaartii fakkaata malee inni kan na hangafu umriinsaa dachaa kan koo akka inni ta'e irratti hin beekamu. Yoo xiqqaate garaagarummaa waggaa 15 anaaf isa gidduu jira. Akkuman daheen baay'ee na dhukkubu jalqabe. Hojiiman akkanatti argadhe kana addaan kutuun dirqama natti. Abbaan manaan koos dhiisinaan jedhee hojiin mana taa'ee bilbilaan qofa hojjechuu danda'u haala naaf mijeesse. Sana hojjechuun jalqabe. Haa ta'uutii garuu anaaf inni waliigalaan waggaa 4 walakkaa erga waliin jiraannee booda rakkoon gara biraa gaa'ela kana keessatti na mudate. Gaa'elli koo karaa sirrii akka inni hin ijaaramne nan beeka. Haa ta'uutii garuu hanga gaa'ela ta'etti sirrii godheen fudhachuun immoo kan koodha. Abbaan manaan koo yeroon mana taa'een akka duraa ta'uu fi dadhabutti haadha manaasaa duraa natti jaju ogummaa ishee, bareedina ishee, rifeensa ishee narratti jalqabe. Inaaffaanii dubartii guyyaa tokkoof qofan arge waliin natti dhagahamuu jalqabe. Bareeduuf ishee caalaa ogummaa ishee caalaa godhachu akka dubartii tokkotti yaalii mataa koo gaggeessu nan eegale. Haa ta'uutii garuu inuma haadha manaasaa duraatti deebi'ee mana ishee goree akka na bira dhufu dhagahuun jalqaba ijoollee isaa yaadeeti jedheen yaadaan ture. Booddee irratti garuu namni guddaan jaarsi gidduu galee akka isaan araarse waggoota amma kanaa booda dhiifama akka gaafateeni anaanis akka na dhiisu karaa jaarsaa warri dhagahan natti himani. Suuta akka ani ofii aaree isa dhiisu yaalii narratti gaggeessu jalqabe. Gaa'elaan gata'e jabeessee qabachuuf yaalii mataa koo dhumarratti haala safuu aadaa keenyaa diiguun uumamni hin eeyyamneen uumaanis hin eeyyamneen waliin ciisuu saalqunnamtii na gaafachal nan dide. Wantan dhagayeeru waa hedduu waan hin beekuuf dubartiin hedduun wanta kana yaalanii rakkoo bahuu hin dandeenye keessa seenanii mana yaalaatti akka rakkachaa jiran miidiyaa kanarraallee waan hin arguuf lakki jedheen dide. Kun sababii anaaf inni walirraatti adda baanuu nutti ta'e. Daa'imatu qabadheen isarraatti adda ba'e. Hojiin koo haala gaariin naaf deemaa waan na tureef dhimma iyyuurraan godhan. Inuma mana bareedaa gara biraa kireeffadheen hojii koo tiiktookii irratti beeksaa mana taa'een akka ajaa'ibaa hojjechuutti hin fufe. Har'aa singil maam warra jedhaman keessaa tokko ta'een hojii kiyya hojjechaan jira. Namni na beeku baay'eedha. Haa ta'uutii garuu kan kolfa koo simboo koo na argu hundumaatiif jireenya qananii keessatti dhalattee kan guddattee immoo kan itti jiraachaa jirtu fakkaata. Haa ta'uutii garuu duubaan madaa hedduu keessan darbe. Tarii guyyaa tokko dhuma kiyya yoo rabbi bareeche anis anadha jedheen mataa kiyyaan afaan kootiin seenaa kiyya dubbachuun koon oola. Haa ta'uutii garuu har'a akkan dubbanneef wantoonni na dhorkan na daangeessanii boru garuu ni seenaa kootiin ana obboleettii keessan magaalaa Finfinneerraati. Ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Suuraan bilbila keessaniitiin kaastan qulqullina gaarii kan hin qabne yoo ta'e namoota miiliyoona 100 oliitiin daawunlood ta'amee fayyadamaa kan jiru appilikeeshinii ajaa'ibaa bilbilli amma qabdan suuraa ajaa'ibaa iPhone 17 qixxee isiniif kaasisuu danda'u liinkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira. Liinkii kana tuquun appilikeeshinii kana daawunlood godhaa itti fayyadamaa.